Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota chaanaala YouTube isaa Ibrahim Baga deebinee wal agarre. Har'aan tana barnoota baay'ee barbaachisoo taate takka isiniif qabadee dhiyaadhe. Barnoota har'aa keessatti namoonni yeroo baay'ee onlaayiniidhaan jechuudha. COC'n isaanii onlaayin hin ta'e immoo onlaayin hin taane erga barnoota baratanii keessaa fuun yeroo ammaan tana namoonni biyya alaa deemuudhaaf jechuudha. COC baratuu sana booda onlaayin ta'uu fi baachuu isaatiif baay'ee rakkatu jechuudha. Dhaabbannis yeroo gaafatan itti hin himanii carraan isaan argachuu baay'ee dhiphaadha. Kanaaf manuma keessan teessanii bilbila yookiin kompiitara keessan fayyadamuudhaan akkamitti COC'n keessan onlaayin ta'uu fi baachuu isaatii akka gootan isinitti argisiisa viidiyoo tan hanga xumuraatti daawwadhaa. Namoonni chaanaala kiyyaa faayidaa ta'e yoo jiraattan chaanaala kiyya sabskiraayib gochuun eegala viidiyoo tanas laayik godhaa isiniin jedha. Amma kallattumaaniin gara viidiyootti isin dabarsa na hordofaa. Kanaaf jalqaba maal gootu jechuudha. Kiroomii keessan irra ni seentu. Kiroom biroozarii keessan irra bantanii biroozarii barbaaddes ta'uu danda'a isin kiroomii qabdan. Ani kiroomii fayyadamuuf kiroomii irra seenee coc.gov.et check jedhee sarchi godhaa jechuudha. Akkana nama sarchi godhu kanatti sarchi gochuudha qabdu jechuudha. Isaan amma asitti isinitti argisiisu kana naaf baasa. Isa kana coc.gov.et check kan jedhu kanarratti kilik yoo gootan jechuudha. Weebsaayitii tokko kan ittiin check godhattan isiniif fida jechaadha. Akkuma argitan weebsaayitiiwwan baay'eetu jira. Kan naannoleedhaan taa'eeti jira. Kan Oromiyaa jalqabarra jira. Kan naannolee Sidaamaa, Beenishaangul Gumuz, Oromiyaa, kan Finfinnee, kan Shaggar, kan maal jedhee qoodameeti jira. Kan Oromiyaa akka waliigalaatti isa jalqabarra jiru kana jechuudha. Isa duraa kana Oromiyaa COC verification kan jedhu jalqabarra jira. Inni kun kan Shaggarii, kan Sidaamaa akkas qoqqoodamee jira jechaadha. Inni kun kan Oromiyaa COC jedha. Certificate confirmation jedha kun akkuma gartan kana jechaadha. Isarratti al takka kilikni gootu yeroo irratti dhooytan ka haala kanaan isinii fida. Ejensi mirkaneessaa gahumsa ogummaa Oromiyaa jedha pilaatfoormicha weebsaayiticha kireet kan godhe kan qopheesse akka cheekittiin godhamuuf kan qopheesse dhaabbata Oromiyaa ejensii mirkaneessaa gahumsa ogummaa Oromiyaati jechaadha. Kanaaf haala kanaan isinii dhufa certificate confirmationii gara gadii kanatti iddoo duwwaa isiniif qopheesseeti jira jechaadha. Akkuma argitan gara gadii kana jechuudha. Iddoo nama tuqe kanarratti iddoo duwwaa isinii fide certificate keessan kana asirratti galchitu jechuudha. Keessaafuu namoonni biyya alaa deemuu barbaadan COC'n kamuu garuu kan mootummaas kan mootummaan alaas kan barnootaas kan leeveliis kamuu asiin cheektaama kunoo iddoo kanarratti dhuftanii sarchi jettaniin jechuudha. COC fakkeenya kunoo amma waraqaa irratti isinii agarsiise kana fudhattan kunoo amma yeroon irratti cheek godhu jedhee irratti dha'u dokumentiin kun onlaayin taa'ameeti jira. Barnoonnis maal isi detail informationiin guutuun isiidha as biratti jira jechuudha. Akkuma amma argitan kana haala amma argitan kanaan maqaan isii jira leeveliin isii jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf occupation and level jedha. Domestic work hojii biyya alaatiin isiin amma kan baratte iddoon itti barante assessment center jechuudha. Ifnaan training center jedhama. Ifnaan training center jedhama. Asalaadhaan itti fakkaata iddoon barnootaa kun fakkeenyaaf inni isiniin jedha. Kanaaf barris yeroon isiin itti qormaata kana fudhatte hundi as bira information inni jira jechuudha. Haala kanaan check gochuu dandeessan. Namoonni check gochuun isin dhibe lakkoofsa kiyyaa duwwaa 9161620 yookaan immoo duwwaa 911316353 irratti naaf laali jettanii koodii yookiin immoo waraqaa COC keessanii yoo naaf ergitan aan obboleessi keessan Isaaq Ibrahim isiniif laala jechuudha. Karaa kanaan na hordofuudha dandeessan. Kanarraaf jenne kanuma horaa bulaa deebina.